Itiyoo sooshaal saayinsii irraa kun hiistirii kutaa 10 boqonnaa 4 akkuma beekamudha. Bara kanaaf viidiyoo barnootaa sababa hanqina yerootirraa kan ka'e akkan hojjenne bifa barreeffamaatiin ibsinee turuun keenya ni yaadatama. Haa ta'utii isa wajjin wal qabatee bifa gaaffiitiin garuu yuunitii tokko tokko viidiyoo tokkoon xumuruudhaaf qophii akka gochaa jirru yeroo sana isinitti himaa turreerra jechuudha. So guyyaa har'aa kana yuunit 4 boqonnaa afurffaa jechuudha. Bifa gaaffiitiin hunduma isaa iddoo xiyyeeffannoo barnootatiif ta'uu qabu keessaa gaaffilee naannoo 40 ta'an baasne iddoo kamtu qo'atamuu qaba haala kamiin qo'achuu qabna kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu boqonnaa 4 kana keessatti bal'inaan kan nuti ilaallu jechuudha. Waa'ee waraana addunyaa tokkoffaati. Waraanni addunyaa tokkoffaa sababni ka'umsa isaa maali? Maal fidee dhufee gareewwan kamtu wal lolaa ture kan jedhudha jechuudha. Akkasumas immoo waraanni addunyaa tokkoffaa maal fidee xumura waraana addunyaa tokkoffaan wal qabatee wantoonni dhufan maal fa'i kan jedhu achi keessatti kanneen akka Raashiyaan Revolution, Economic Crisis kanneen jedhamu kana Economic Depression or Recession isaan jedhaman achi keessatti kan laallu ta'a jechuudha. Akkasumas waraana addunyaa lammaffaatti osoo hin darbin dura akkasumas faazizim, naasizim, militarizimiin Jaappaan isaan kana kanas allaallu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo waraana addunyaa lammaffaas as keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. So gaaffileen kun 40 iddoo barataan qo'achuu qabu irratti xiyyeeffatamee haala gaarii ta'een kan ba'edha jechuudha. Amma xumura qophii keenyatti nu hordofaan affeerraa keenya. So gaaffii jalqabaa waraana addunyaa tokkoffaa yookiin First World War kan jedhurraa eegalla jechuudha. First World War kan jedhurraa gaaffii keenya eegallaa jechuudha. Okay, gaaffii tokkoffaan What is the other name of the First World War jedha jechuudha. Maqaan biraa waraanni addunyaa tokkoffaan ittiin beekamu maalii kan jedhudha jechuudha. Iddoo kanarratti WW waan kan agarsiisu First World War waraana addunyaa tokkoffaa kan bakka bu'udha jechuudha. So filannoowwan as keessa jiran kana keessaa maqaan biraa waraanni addunyaa tokkoffaan ittiin beekamu maalii kan nun jedhuuf eerra kan jiru The Great War waraana guddaa jedha jechuudha. International Conflict waraana biyyoonni wal waraanaa turan yookiin lola biyyoota gidduutti adeemsifamaa ture. The War to End All Wars waraana hunduma xumuruuf godhame jedha jechuudha. Diirratti Trench War jechuun boolloo qotanii gamaa gamanaa jechuudha. Akka keessa daaweffannaa kan jedhamu jechuudha. Keessa seenanii achi keessa taa'anii kallattii lamaaniin kan walitti dhukaasaa turan Trench War kan jedhaman akkasiiti. Irratti maal jedhaa? All jedha jechuudha. So as keessaa kamtu deebii keenya ta'uu danda'a? All kan jedhu deebii keenya ta'a jechuudha. So ibsa isaa asirratti yaa ilaallu. The First World War kan jedhu most of nations are involved. Biyyoonni baay'een neeshiniiwwan garaagaraa jechuudha. Baay'inaan most addunyaa kanarra waraana itti hirmaatanii jechuudha. As a result sababa biyyoonni kun itti hirmaataniif First World War'iin maqaalee garaagaraa qabaa jechuudha. Called by different names. Those are The Great War waraana guddicha jedhamuun beekama. International Conflict waraana biyyoonni wajjin wal waraanaa turan yookiin lola biyyoota gidduutti taasifamaa ture jechuun lola addunyaa guutuu jechuudha. International Conflict waraana addunyaa guutuu jedhama. Akkasumas immoo The War to End All Wars jedhamee yaadamaa ture jechuudha. Waraana hundumaa xumuruuf godhamu jedhamee yaadamaa ture jechuudha. Sababa maaliitiif wanta kanaan dura waraana addunyaa tokkoffaatiin duratti wantoonni raawwatamne baay'eensaa wanta nama rifachiisu wantoota gurguddaa meeshaa waraanaa aeroopleen
kana kanaan wal waraanaa waan turaniif jechuudha. Waraanni kun waraana addunyaa, waraana hundumaa xumuruuf godhamu jedhamee yaadamaa ture jechuudha. Arfaffaa irratti tireenchi waar jechuun akkuma dursa ibsuuf yaaletti jechuudha. Dayeeffannaa qotachuudhaan jechuudha. Gareen lamaanuu dayeeffannaa keessa taa'uudhaan kan wal waraanaa turanii jechuudha. So deebiin keenya maal ta'a? Hunda isaa ta'a jechuudha. The Great War, International Conflict, The War to End All Wars, Trench War, all hundisaatu maqaa waraana addunyaa tokkoffaati jechuudha. Kana haala kanaan qabadhaadha. Jalqaba barnoota keenya irratti kan jiru jechuudha yoo dubbistan ta'e jechuudha. Okay, gara gaafii lammaffaatti dabarru. Which one of the following is basic cause of the First World War? Asirratti kaa ijoonii seenaa kamiyyuu yommuu qorannu keessatti waa'ee waraanaa yommuu qorannu seenaa keessatti jechuudha. Wanti kamiyyuu sababa qabaa jechuudha. Sababa ka'umsaa qabaa jechuudha. So as keessatti kaa waraanni addunyaa tokkoffaan akka ka'uuf sababa ijoon maalidhaa jechuudha. Basic cause sababa ijoon maalidhaa kan jedhudha jechuudha. A. Imperialism, B. Nationalism, C. Militarism, D. All. So gara deebii keenyatti osoo hin galiin duraa cause immediate cause jechuun maal akka ta'e hiika isaa ilaallee gara deebii kanatti deebinaa jechuudha. So ibsa isaa kanarratti cause of the First World War kan jedhamu koosiin iddoo lamatti qoodamaa jechuudha. Inni jalqabaa basic or fundamental or root. Isaan kun sadeen tokkumaa jechuudha. Basic, fundamental, root causes jechuun sababoota ijoo yookiin sababoota bu'uuraa kanneen jedhamanidha jechuudha. Inni biraa immediate cause kan jedhamu jira jechuudha. Sababa battalaa, sababa waraanni battaluma sanatti dhukaasni yeroo jalqabaa garee lamaan gidduutti wal jijjiiruun eegalamu immediate cause jennaan jechuudha. So koosii iddoo meeqa gurguddaatti qoonnaa? Iddoo lama gurguddaatti qoonnee ilaallaa jechuudha. Basic or fundamental or root cause kan jennu sababoota bu'uuraa, sababoota ijoo jechuudha. Immediate cause kan jennu immoo sababoota battalaa jechuudha. Sababa battalaa yeroo jalqabaatiif dhukaasni gareewwan kun wal jijjiiranii jechuudha. So deebii keenyatti gaafa deebinu imperializimiin akkamitti waraana addunyaatiif sababa ta'uu danda'a? Naashinaalizimiin akkamitti ta'uu danda'a? Akkasumas militarizimiin akkamitti sababa waraana addunyaa tokkoffaa yookiin sababa ijoo yookiin sababa bu'uuraa fundamental kan jennu yookiin root cause kan jennu yookiin basic cause kan jennu akkamitti ta'uu danda'a kan jennu ilaallaa jechuudha. Okay, asirratti gabaabsee kaa'uuf yaaleera jechuudha. Imperialism jechuun babal'ifannaa daangaa bifa koloniitiin haa ta'u biyyoonni sababa hanqina lafaatiin yookiin resource materials isa kana barbaaduudhaaf biyyoota hin koloneeffatu jechuudha. Keessumattuu biyyoota Afrikaa kana yeroo kolonii Afrikaa ka'u biyyoonni warra Awurooppaa kun biyya Afrikaa kana koloneeffachaa turanii jechuudha. Inni kun waraanni addunyaa akka ka'uuf sababa ta'a jechuudha. The nations of Europe competed fiercely for colonies in Africa and Asia. Akkamitti ta'a biyyoonni Awurooppaa kun gaafa ardii Afrikaa fi Eeshiyaa koloneeffachuudhaaf dhufanii gidduu isaaniitti maaltu uumamaa? Wal dorgommiitu uumamaa jechuudha. Wal dorgommiin gidduu isaaniitti uumamu kun gara waraanatti akka isaan deeman, gara garee qoqqoodachuutti akka isaan deeman kan isaan taasisudha jechuudha. Lammaffaa irratti naashinaalizim. Naashinaalizimiin akkamitti sababa ka'umsa waraana addunyaa tokkoffaa ta'uu danda'e kan jedhuuf jechuudha. To avenge their shame. Biyyoonni qaanii isaan irra ga'e waraana adda addaatti irratti wal injifachuu irratti jechuudha. Qaanii isaan irra ga'e kana aveenji gochuudhaaf yookiin deebi'anii irratti ka'uudhaaf jechuudha. Sababa kanaan waraanni addunyaa tokkoffaaf sababa ka'umsa bu'uuraa ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaallu tension between France and German jedha jechuudha. France fi German akka diinatti kan wal ilaalaa turan jechuudha. Nations to be independent. Biyyoonni immoo
of danda'uudhaaf jechuudha. Biyyoonni garee jalatti qabamanii jiran yookiin impeera jalatti qabaman sana jalaa bahuudhaaf jechuudha. Kanneen akka Baalkaan waar Morokiyaan kiraasis isaan jennu kun egaa naashinaalizimii jalatti kan haammatamanii jechuudha. Isaan kun egaa ka'umsa waraanaa addunyaa tokkoffaaf warreen sababa ta'anidha jechuudha. So sadaffaa irratti The Rise of Dangerous European Army jedha. Meeshaalee garaagaraatiin wal dorgommuun egaa biyyoota Awurooppaa kana keessatti bal'inaan mul'ataa tureera jechuudha. Inni tokko yoo meeshaa guddaa biraa oomishu inni sun immoo kan isa caalu oomishaa deemuusaa yookiin haala kanaan wal dorgomuun isaanii Awurooppaa keessatti waraanni addunyaa tokkoffaan kun akka ka'uuf sababa bu'uuratii jechuudha. Isaan kanneen biroos jiru jechuudha. Alliyaans kanneen jedhaman garee gareedhaan biyyoonni garee gareetti wal qooduu asirraan keenye kaa'amuu waan qabudha. Qabadhaadha. Alliyaansii uumuu walitti hidhata gareewwan uumuu jechuudha. Innis waraana addunyaa tokkoffaaf sababa jechuudha. Haa ta'uti immoo immediate cause kan nuti jennu. Immediate cause waraanni addunyaa battalumatti akka eegalu kan taasise maalidha? The assassination of Archduke Francis Ferdinand kan jedhamudha jechuudha. Sababbii Archduke Francis Ferdinand kan jedhamu kun egaa dhaalaa biyya Oostiriyaa Hangaarii kan ta'edha jechuudha. Osoo inni daawwannaadhaaf biyya Bosoniyaa magaalaa Saarjeevotti haadha manaasaa Soofii waliin daawwannaarra jiranuu lammii biyya Saarbiyaatiin ajjeefamee jechuudha. Inni kun egaa sababa waraana addunyaa isa battalaa kan jedhamudha jechuudha. Sababni waraana addunyaa inni battalaa waraana addunyaa tokkoffaa battalaa yookiin immediate cause kan jennu summaadha. Assassination of Archduke Francis Ferdinand kan jedhamudha jechuudha. Okay, kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Imperialism, nationalism, militarism, all akkasumas immoo kanneen afaan kanneen akka alliance isaan kun egaa sababa ka'umsa waraana addunyaa tokkoffaati jechuudha. So the answer is D dha jechuudha. Okay, gaaffii sadaffaatti dabarraa. Which one of the following is basic cause of the First World War in case of imperialism jedha jechuudha. Gaaffii kana waddaadha. Basic cause ta'ee karaa imperialismiitiin akkamitti ka'umsa waraana addunyaatiif sababa ta'a jechuudha. In case of imperialism sababa imperialismiitiif ka'umsa kan ta'u nu jedha jechuudha. So A, the nations of Europe competed fiercely for colonies in Africa and Asia. Inni kun hin ta'u. Hin ta'a jechuudha. The nations of Europe competed fiercely for colonies in Africa and Asia. Biyyoonni Awurooppaa ardii Afrikaa fi Eeshiyaa koloniiffachuudhaaf wal dorgomaa turuu isaaniiti jechuudha. So inni kun maalidha? Imperialism daangaa babal'ifachuudha jechuudha. So ni ta'a sirriidha. B, the rise of dangerous European armies rise jedha jechuudha. So B hin ta'u jechuudha. Inni kun maal jalatti ramanna? Militarism jalatti ramanna jechuudha. C, France wanted to avenge its defeat in the Franco-Prussian War of 1872 1871 and the reign it is lost provinces of Alaska and Lorraine. Isa kana immoo maal jalatti ramanna? Nationalism jalatti ramanna jechuudha. So D, all are correct except C jedha jechuudha. All are correct except C jedha jechuudha. So deebiin keenya kam ta'a? A ta'a jechuudha. The nations ta'a jechuudha. The nations of Europe competed fiercely for colonies in Africa and Asia in case of imperialism dha jechuudha. In case of what? Imperialism dha jechuudha. So karaa jalqabaatti irratti bal'inaan ibsineerra jechuudha. Kanaaf irra deebi'uun hin barbaachisu. Gaaffii arfaffaa. Which one of the following is cause of the First World War in case of nationalism? Karaa nationalismiitiin no. The nation of Europe competed fiercely for colonies in Africa and Asia. This is what? Imperialism jennee amma deebisnee turre jechuudha. France wanted to avenge its defeat in Franco-Prussian War jedha jechuudha. Akkasumas C maal jedha? Moroccan crisis. D, the struggle of Balkan states to independence of the Ottoman Turkish domination.
all are correct except A jedha jechuudha. So deebii keenya kan ta'uu danda'u ka'ammaa Eedha jechuudha. The nations of Europe competed fiercely for colonies in Africa and Asia kan jedhu sababa maaliitiini? In case of imperialismidha jechuudha. Kanarraa kan hafe France wanted to avenge this defeat in Franco-Prussian War. Franco-Prussian War irratti France maal taate ni injifatamte jechuudha. Sababa sanirraati kutaalee lama dhabdee turte jechuudha. Isa deeffachuudhaaf waraana banteedha jechuudha. Isa deeffachuudhaaf Jarman wajjin diina akka diinatti kan wallaalaa turanidha jechuudha. Akkasumas immoo Moroccan crisis kan jedhamus jira jechuudha. Inni kunis nationalismidha jechuudha. The struggle of Balkan states to be independent of the Ottoman Turkish domination. Balkan states warreen Eastern Christian kan jennu kun jechuudha. Independentii argachuudhaaf jechuudha. Ottoman Turkii jalatti qabamanii kan turani. Inni kunis maalidha? Nationalismidha jechuudha. So the correct answer is E. All are correct except A. A'n hin ta'u deebiin keenya kam ta'a jechuudha. B'n hin ta'a, C'n hin ta'a, D'n hin ta'a jechuudha. So A hin ta'u jechuudha. Okay. Question number 5. Which one of the following is the immediate cause of the First World War? Kan akka gara jalqabaatti ilaalleerraa jechuudha. Sababa battalaa immediate cause kan ta'e kamidha? Waraana addunyaa tokkoffaatiif. A. The nations of Europe competed fiercely for colonies in Africa and Asia. B. The struggle of Balkan states to be independent of the Ottoman Turkish domination. C. The assassination of Archduke Francis Ferdinand. D. All are correct jedha jechuudha. So akkuma kanaan olitti ilaaluuf yaalletti immediate causein yookiin sababni battalaa ka'umsa waraana addunyaa kam ta'a jechuudha. The assassination of Francis Ferdinand ta'a jechuudha. So the correct answer is C. Okay, question number 6. One of the following is the military alliance during the First World War which is constructed by German, Austria-Hungary and Italy jedha jechuudha. Kun immoo walitti hidhamiinsa yookiin aliyaansii lamatu jira. Aliyaansiin inni tokkoffaan military alliyaansiin biyya Jarman, Austria-Hungary fi Itaaliidhaan ijaarame aliyaansii isa kamiin jedha jechuudha. Garee isa kami kan Jarman, Austria-Hungary fi Itaaliidhaan kan ijaarame jechuudha. A. Triple Alliance or Central Power. B. Triple Entente or Allied Power kan jedhamu jechuudha. C. Allied Power gadi bu'eera. D. No answer jedha jechuudha. So deebii keenya osoo hin ilaalin duraa iddoo kanatti ibsa isaa ilaallu. Triple Alliance or Central Powers kan jennu German, Austria-Hungary fi Itaaliidhaan kan ijaarame jechuudha. Akkasumas immoo Triple Entente or Allied Power kan jennu developed from Franco-Russian Alliance isaan kanarraa kan ijaarame jechuudha. So Triple Alliance German, Austria-Hungaryidhaan kan ijaarame jechuudha. So the correct answer is A ta'a jechuudha. Okay, question number 7. One of the following is military alliance during First World War which is constructed by Franco-Russian Alliance is called akkuma kanaan olitti yaalletti Franco-Russian Alliance irraa kan ijaarame kamidha? Central Power. Central Power jechuu fi Triple Alliance jechuun tokkuma jechuudha. Triple Entente, Triple Alliance, no answer jedha jechuudha. So the correct answer is Triple Entente. So B is the correct answer. Okay. Question number 8. Which one of the following is nations left Triple Alliance or Triple Entente and join Triple iddoo kanatti dogongora jechuudha. Triple Alliance or Central iddoo kanatti kaasuuf yaalleera jechuudha. Central Power jedhamuu qaba jechuudha. Iddoo kanatti Central ta'uu qaba jechuudha. Asirreessinu yookiin haala sanaan hubadhaadha. Central ta'uu qaba jechuudha. Triple Alliance or Central Central
paawarii ta'uu qabaa jechuudha. Biyyi tiriipil alliyaansii jalaa bahuudhaan gara tiriipil inteetteetti seente. Taminni nuun jedha. Jarman, Itaalii, Firaans, Oostiriyaa, Hangaarii isaan kana keessaa kaa tiriipil alliyaans gaafa hundeessitu bira jirte jechuudha. Itaaliin haa ta'utii boodarra baatee gara tiriipil inteetteetti seente jechuudha. So the correct answer is B dha jechuudha. The correct answer is B. Okay. Gaafii salgaffaa. Gaafii murteessaadha jechuudha gaafiin kuni. Which one of the following is true about Sclivian plan? Sclivian plaanii ilaalchisee waraana addunyaa tokkoffaa keessa jirra jechuudha amma yoonatti. Sclivian plaanii ilaalchisee kamtu dhugaadhaan hin jedha. Sclivian plan jechuun asuma maal akka ta'e barraa jechuudha. Okay, it is devised by Count Alfred von Sclivian, the chief of the general staff of Germany. B. It purposed to attack France through Belgium and occupy Paris within 6 weeks before turning on Russia to avoid a drawn-out two-front war. C. Purposed that the Germans should attack the French from the north through Belgium, where the French defense was weak. D. All are false. All are false. So D. All are correct ta'uu qabaa jechuudha. All are, sorry iddoo kanaan sirreessaa. All are correct. Hundi isaayyuu sirriidha jechuudha. So deebiin keenya kan ta'uu qabu D dha jechuudha. So Sclivian plan jechuun maal jechuudha? It devised by Count Alfred von Sclivian, the chief of the general staff of German. Nama biyya Jarmaniitiin devised kan ta'e yookiin kan ba'edha jechuudha. Maaliif ba'ee? Karaa Beeljiyeemiin Firaans rukutuuf yookiin Firaans qabachuudhaaf attack gochuufiitu jechuudha. It purposed to what? Attack France through Belgium and occupy Paris. France attack erga gootee booda immoo Paarisiin qabachuuf ture jechuudha. Yeroo 7-6 keessatti isa gochuudhaaf qabde jechuudha. Pilaaniin kun Sclivian plaanii jedhama jechuudha. Purposed that German should attack the France from the north through Belgium where the French defense was weak. Akkasumas immoo yommuu humni French humni French yommuu dadhabu yookiin ittisni French yommuu dadhabu karaa Beeljiyeetii ammas French karaa Noors yookiin karaa kaabatiin French maal gochuuf turte? Attack gochuufii turte jechuudha. To control Paris jedha jechuudha. Akkasumas control Paris qabachuuf turte jechuudha. Sclivian plan jechuun kan Jarmanii jechuudha. Nama Jarman Sclivian jedhamu kan ba'e yoo ta'u, istiraateejii waraanaa kan karaa Beeljiyeemiin jechuudha. Karaa Beeljiyeemiin deemuudhaan Firaans attack gochuudhaaf plaanii ba'edha jechuudha. Sclivian plan jechuudha. So the correct answer is all are correct. Hundisaayyuu deebiidha jechuudha. Okay. Question number 10. Gaafii kurnaffaarra geenyeera jechuudha. Why did USA join the First World War in 1917? Asirratti kaa biyyoonni kun gaafa wal lolan USA'n anan ilaallatu jechaa turteerti jechuudha. Ittiin gallee jechuudha. Amma bara 1917tti ittiin gallee jechuudha. Waraanni addunyaa tokkoffaan kaa bara 1914 haga 1918 waggaa 4 kan adeemsifame jechuudha. Garuu USA'n yookiin United States Amerikaan waraana addunyaa tokkoffaa kanatti kan hirmaatte bara 1917 jechuudha. Kanaan dura USA'n nan ilaallatu jechee turte jechuudha. Garuu bara 1917tti maaltu gara waraana addunyaa tokkoffaa kanatti akka ishiin galtu ishee taasisee kan jedhudha deebiin gaafiin keenya asirratti gaafatame jechuudha. A. German launched an restricted campaign as a result large number of people including many American citizens are died. B. It was discovered the German foreign minister Arthur Zimmermann had with the secretly sent a telegram to the Mexican government that promised to reward Mexico
with vast areas of southwestern United States in return for Mexican support against the Americans. See the American ship destroyed by Japan. D. A and B answer jedha jechuudha. Okay, asirratti kaa sirriitti dhaggeeffadha. USA'n gara waraana addunyaa tokkoffaatti kan galte sababoota lamaan jechuudha. Sababni jalqabaa Jarman sammaarinii Jarman galaanarra yookiin doonii galaanaa kan USA rukutuudhaan lammiileen USA achirra jiran du'uu isaaniitii jechuudha. Lammiileen achirra jiran galaana sanarratti du'uu isaaniitii jechuudha. B. It was discovered the German Foreign Minister Arthur Zimmermann had secretly sent telegram to the Mexican government that promised to reward Mexico with vast areas of southwestern United States in return for Mexican support against the Americans jedha jechuudha. Kana booda immoo Jarman foreign ministeerii biyya Jarmanii yookiin dhimma hajaa alaa Jarman kan ta'e namni Arthur Zimmermann jedhamu maal godhee ergaa dhoksaa gara Mexican governmentiitti ergee jechuudha. Yoo ati na gargaartee USA waraantee ani lafa Ameerikaarraa South Western United States irraa siif nan qoodaa Meeksikoo dabalatee jechuudha. Reward Meeksikoo fi lafa bal'aa qaama Afrikaarraa siifan qooda kan jedhu xalayaa dhoksaa kana mootummaan Ameerikaa dhagee jechuudha. Okay, C irratti maal jedhaa? The American ship destroyed by Japan jedhaa jechuudha. C'n hin ta'u jechuudha. C'n kan inni ta'u waraana addunyaa lammaffaa irratti ta'aa jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa irratti Japan doonii yookiin shiippisaa USA kan barbadeessite waraana addunyaa lammaffaa irratti jechuudha. So C is not answer. So D, A and B are answer jedhaa jechuudha. So kanaaf deebiin keenya kan ta'uu qabu A and B are answer kan jedhu deebii keenya ta'uu qabaa jechuudha. Sorry. A and B are answer ta'a jechuudha. C hin ta'uu jechuudha. Okay. Gaaffii lakkoofsa 11 maal jedhaa? Which one of the non-European countries had the greatest impact on the world effort jedhaa jechuudha. A. China. B. German. C. USA. D. Uganda. Biyya yookiin neeshinii Awurooppaa kan hin taane garuu waraana irratti qooda guddaa kan qabdu biyya kamiinuu jedhaa jechuudha. So the answer is USA dhaa jechuudha. Deebiin keenya maal ta'a? USA dhaa jechuudha. USA ta'aa jechuudha. Sababa maaliitiifi USA waraanatti nan galchu jechaa turteerti. Haa ta'u malee xumura irratti Jarman dogongora tokko raawwatte jechuudha. Jarman maal goote? Ameerikaa tuqxee Ameerikaa galaana irratti doonii ishii yookiin sababa asirratti kaasne kana jechuudha. German launched unrestricted campaign as large number of people including many American citizens are died kan jedhu kun sababa Jarmaniiti jechuudha. So Jarman kana yommuu gootu Ameerikaan maal goote Jarman irratti waraana bante jechuudha. Silaa Viiktoorii yookiin olaantummaa kan argatu garee warra Jarman fa'aa ture jechuudha. Haa ta'uti Ameerikaan gara Allied Power waan turteef gara saniin dhufuudhaan Jarman rukuttee xumura irratti akka biyyoonni Allied Power gareen Allied Power mo'atu ta'ee jechuudha yookiin triple inteeteen ni mo'attee jechuudha. So USA'n non-European countries had the greatest impact on the war effort kan jedhamtuuf kanaafi jechuudha. Okay, question number 12. Which of the following is consequences of the First World War? Bu'aa yookiin riizaaltii consequences jechuu dandeenya akkasumas immoo riizaaltii jechuu dandeenya jechuudha. Waraanni addunyaa kun bu'aa maaliif fidee kan jedhudha. Waraana irraa wanti gaariin eegamu tokko illee hin jiru. Haa ta'uti isuma negatiiviidha kan inni fidu isaanuma sanuu maal fidee kan jedhu laallaa jechuudha. A. Many soldiers and civilian died. Kuni beekamaadha jechuudha. Waraanni ni jira taanaan wattaaddarri du'a akkasumas immoo civilian uummanni
Homaan beeknu uummanni nagaa ni du'aa jechuudha. So kuni deebii ta'uu ni danda'a. Akkasumas B maal jedha? Use of new technologies such as machine, guns, airplanes, position gases jedha. Submarines. Inni kun sirriidha jechuudha. Waraana addunyaa tokkoffaa waraanota darbarraa adda kan isa godhu tokkoffaan maalidhaa? Meeshaalee gurguddaa meeshaalee akkanaa fayyadamuudha jechuudha. Use of new technologies such as maashinoota garaagaraa, guns, airplane humna qilleensa dirree fayyadamuun yeroo sana kan eegalleedha jechuudha. Okay, C for imperial dynasties are what collapsed. Inni kunis ta'eera jechuudha bu'aa isaati jechuudha. Imperialiin afur biyyoota garaagaraa keessaa collapsed ta'edha jechuudha. Isaan keessaa na yaadadhoo ta'e fakkeenyaaf Habsburg kan Awustiraangaarii isaan arfan biroos jiru jechuudha. Isaan kun maal ta'anii collapsed ta'aniiru jechuudha. The map of Europe changed. Kaartaan Europe ni jijjiiramte jechuudha. E maal jedhaa? All are correct jechuudha. So the answer is E, all are correct jechuu ni dandeenya jechuudha. Haa ta'uti consequences of first world war maal fidee kan jedhu akka waliigalaatti yoo ilaalle gaarii ta'a jechuudha. So consequences of first world war as keessatti gara sooshaalitiin yookiin gara hawaasatiin maal fidee gara hawaasaa maal fidee gara ikoonomiksiitiin diinagdee karaa diinagdeetiin maal fidee akkasumas immoo gara poolitikaal yookiin karaa siyaasatiin maaltu dhufee sababa waraana addunyaa tokkoffaatiin jechuudhaan iddoo sadii kanatti qoonnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, gara sooshaalitiin about 10 million lost their lives and over 20 million wounded jedha. Isaan kun uummanni yookiin wattaaddarri miiliyoona 10 lubbuu isaanii irratti dhabuu danda'aniiru jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu jechuudha. Akkasumas immoo miiliyoona 20 kan ta'an wattaaddarri maal ta'aniiru madaa'uu danda'aniiru jechuudha. Waraana addunyaa tokkoffaa kanarratti. Million of civilian died. Miiliyoonatti kan lakkaa'aman uummanni nagaa maal ta'aniiru du'aniiru jechuudha. As a result of hostilities, famine, disease, families were dislocated. Sababoonni uummanni nagaatti du'an kun wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Kallattii dhukaasan qofa ta'uu danda'a. Biyyi waraanarra jirtu diinagdee ishee tasgabbeessuu waan hin dandeenyeef hongeen ni jira, dhukkubni garaagaraa ni jira. Akkasumas immoo sababa waraanatiin families were dislocated. Isaan jedhamu jechuudha. Maatiin gargar bittinnaa'uudhaan karaa kanaan daa'imman yeroo miidhaman ni jira jechuudha. So sababa kanaan karaa sooshaalitiin gaaga'ama lubbuu namaa gaaga'ama kana fiduu danda'eera jechuudha. Ikoonomiksiidhaan yoo ilaalle karaa ikoonomiitiin jechuudha. Ikoonomikaalii the total cost of the war is high jechuudha. Gatiin waraana kanatti ba'ee baay'ee olaanaadha jechuudha. Yoon dogongoruu dhabaadhe naannoo doolaara biliyoona 30,300 kitaaba keessan irra jira ilaaluu dandeessu jechuudha. Destruction of industiriiwwan garaagaraa distract ta'aniiru barbadaaniiru bridge riqichiiwwan caccabaniiru other infrastructures wantoonni garaagaraa kan jennu infrastructures kan jennu kanneen garaagaraa barbadaa'uu danda'aniiru jechuudha karaa ikoonomiitiin yoo ilaalle jechuudha. So inni guddaan kaas keessatti karaa poolitikaalii maaltu dhufee kan jedhu jechuudha. The USA and the Soviet Union become the leading world wars ta'an jechuudha. Waraanni addunyaa tokkoffaa kan erga xumuramee booda USA fi Soviet maal ta'aniiru addunyaa kana dursuu eegalaniiru jechuudha humnaan. Isaan kamtu USA fi Soviet Union kan jedhaman jechuudha. For imperial dynasties are collapsed. Akkuma gaafii irratti kaasuuf yaalle imperialonni arfan collapsed ta'uu danda'aniiru jechuudha. Asirratti isaan kana asirra kaa'ee jira kinuyi. Habsburg of Awustiraangaarii. Habsburg Awustiraangaarii keessaa collapsed ta'e. Hohenzollern of German keessaa Sultanate of Ottoman Empire. Akkasumas immoo Romanovs of Russia. Isaan kun maal ta'uu danda'aniiru? Collapsed ta'uu danda'aniiru jechuudha. Inni biraa karaa poolitikaalitiin new national status arose. Example Ottoman Turkish disintegrated, Turkish became state.
biyyoonni disintigireed ta'anii jechuudha. Biyyoonni walitti hidhaman gargar isteetiiwwan haaraan ijaaramanii jechuudha. Otomaan Turkish jedhamtee kan waamamtu Turkish Otomaan irraa gargar ba'uudhaan of dandeessee Turkish jedhamtee isteetii tokko kan uumte ta'uudha jechuudha. Okay, the League of Nations were established to solve international problems and advance world peace jedha jechuudha. Akkasumas xumura irratti maaltu ta'e League of Nations ni uumame jechuudha. Maaliidhaaf uumame? Addunyaa kana nagaa buusuudhaaf solve international problems addunyaa kana irratti rakkoowwan jiran solve gochuu yookiin furmaata laachuudhaa fi nagaa addunyaa kanaa eegsisuudhaaf kan uumamedha jechuudha. So waraana addunyaa tokkoffaa booda wantoonni kun kan ta'anidha jechuudha. Okay, gara gaaffii 13ffaatti haa dabarru. In which one of the following Versailles Treaty was signed? A. Between German and Allied powers. B. Between German and the Central Power. C. Between Austria-Hungary and the German. D. No answer. So the answer is A. Versailles Treaty kan mallattaa'e biyyoota injifatan gareewwan injifatan kan jennu USA'n Allied Power keessatti Allied Powers fi kan injifatamte immoo German jechuudha. German Triple Alliance keessa jirti jechuudha. German ni injifatamte jechuudha. So Versailles Treaty kun kan inni mallattaa'e eenyu gidduutti Germany fi Allied Powers gidduutti mallatteeffamedha jechuudha. So deebiin keenya maal ta'a? A ta'a jechuudha yookiin A ta'a jechuudha. Versailles Treaty signed between German and Allied Powers ta'a jechuudha. Okay, hordoftoota Itiyoo Social Science amma waraana addunyaa tokkoffaa keessaa baanee gara Russian Revolution kan jedhamutti dhufaa jirra jechuudha. Waraana addunyaa tokkoffaa keessatti jammaree kan deemaa ture dhimma fincila Raashiyaa keessatti gaggeeffame keessaa gaaffilee baay'ee babbareeda ta'e baasee jira jechuudha. Sa'aatii kana yommuu itti viidiyoo kana laayik gootanii barattoota hedduu biratti akka deemu gochuu ni dandeessu. Karaa kanaan nu jabeessuu ni dandeessu. Akkuma beekamu YouTube chaanaaliin keenya jechuudha. Wachaa horiisaa baay'ee duubatti hafeera kan jira jechuudha. So barattoonni waayifaa qabdan yookiin intarneetii gahaa qabdan jechuudha. Waayifaa biratti kan fayyadamtan yoo ta'e onlaayinii yoo ilaaltan nuuf baay'ee gaariidha jechuudha. Karaa kanaan nu gargaaruu dandeessu jechuudha. Warroonni immoo maallaqaan buufachuu dandeessan irratti ilaaluun maallaqaaf qisaasa hin fida waan ta'eef viidiyoo buufattanii ilaaluu ni dandeessu. Garuu immoo sheer sabskiraayib gochuudhaan isinis akka nu jabeessitan asumaan dhaamsa keenya isinii dabarsina. So Russian Revolution kan jedhurraa gaaffilee ba'an waliin kan ilaallu ta'a jechuudha amma. So gaaffii 14ffaa list the factors that led to the October Revolution of Russia jedha jechuudha. Sababoonni fincilli Raashiyaa keessatti uummataan akka ka'u taasisan maal fa'i jedha. So the weakness of Caesar Nicholas II. Caesar Nicholas kan jedhamu dadhabina isaatii jechuudha. Yeroo san impeeriyalistii ture jechuudha. Walitti qabee kan bulchaa ture jechuudha. Inni kufuusaa fincilli kun akka ka'uu taasisee jechuudha. The discontent of peasant and the workers. Peasant workers isaan kun unemploymentiin jira, beelli jira, wantoota garaagaraa soosho ikoonoomikiiwwan garaagaraa sababa Raashiyaa Revolushiniin akka ka'u taasisan keessadha jechuudha. Kun bal'inaan kitaaba keessanirra fuula 92 irratti barreeffamee jira waan ta'eef achirraa laaluu ni dandeessu jechuudha. So gaaffii 15ffaatti haa daballu. How First World War paved the way of the outbreak of revolution in Russia. Waraanni addunyaa tokkoffaanii akkamitti fincila Raashiyaa keessatti akka ka'u taasisee jedha. Russia was affected by impact of the First World War at most in case of the shortage of food and fuel and also inflation and unemployment are increased in Russia, then people revolted. B. Russia became dominant on
many other countries in the spirit for of First World War. The people of Russia was most rich at that time to revolted on government. The all are possible answer jedha jechuudha. So gaafiin keenyaaf deebii ta'uu kan danda'u A qofaa jechuudha. Yeroo sanatti egaa impact of First World War sababa waraana addunyaa tokkoffaarraa kan ka'e achi keessatti shortage of food hin jira, hanqina nyaataa, fuel, boba'aa, inflation, qaala'insa jireenyaa kan jennu jechuudha. Unemployment, hojii dhabdummaa. Isaan kun egaa Raashiyaa keessatti revolution yookiin fincilli akka ka'u kan taasisanii jechuudha. Biyya kan jiru Raashiyaa become dominant on many other countries jedha. Yeroo sanatti Raashiyaan biyyoota irratti dominantii qabdu hin ta'u jechuudha. See, people of Russia was most rich at that time to revolt on government. Yeroo sanatti uummanni Raashiyaa baay'ee sooressa ta'anii kanaaf mootummaa irratti ka'anii jedha. So inni kunis hin ta'u jechuudha. Baay'ee beela, baay'ee hongii, baay'ee rakkina guddaatu jira jechuudha. Sababa kanaaf bread, peace, nagaa argachuudhaaf, daabboo argachuudhaaf kan jedhutu jira kitaaba keessanirra sirriitti deebitanii dubbisuu dandeessu jechuudha. D all are possible answer jedha. So deebii keenya ta'uu kan danda'u Eedhaa jechuudha. Okay. Gaaffii 16ffaa. Which one of the following Russian groups went to replacement of Caesar's abolitions with democratic parliamentary government? A. Liberal groups. B. Social revolutionaries group. C. Marxism. D. No answer jedha jechuudha. Okay. Asirratti Raashiyaa keessatti gareewwan afurtu jira. Gareewwan afran kuni Liberal Group, Social Revolutionary and Marxism jedhamu jechuudha. Isaan kuni yaadaddamoota garaagaraati kan isaan qabanii jechuudha. Fakkeenyaaf asirra kaa'uuf yaaleera jechuudha. During the Russian Revolution there are three groups. One, Liberal Group kan jennu Democratic Parliamentary Governmentiin Siizarii akka bakka bu'u kan barbaadudha jechuudha. Liberal jechuun barnoota kan of keessaa qabudha jechuudha. Gara ammayyaatti kan deemu jechuudha. Social Revolutionaries kan jennu immoo fincila hawaasaati jechuudha. Fincilli hawaasaa ammuma ka'ii ammuma qabi kan jedhu jechuudha. Rebel fincilli akka mootummaa sanarratti Siizarii irratti akka gaggeeffamu warra taasisaa turan jechuudha. Social Revolutionaries kan jennu jechuudha. So sadaffaan Marxism kan jennu followed the teaching of Karl Marx, barsiisa Karl Marx kan hordofanidha jechuudha. Isaan kun Marxism kun dhumarratti paartii guddaa tokko hundeessanii paartiin sun immoo I think maqaa isaa irraanfadheera. Paartiin suni iddoo lama gurguddaatti qoodame jechuudha. Xumura irratti innis maalidha? Bolsheviks and Mensheviks kan jedhamutti qoodame. Bolsheviks karaa sanaan uummata sana qabee Raashiyaa cimtuu gochuu kan danda'e Bolsheviks karaa Marxism kanaan kan dhufedha jechuudha. So deebii keenya ta'uu kan danda'u Russian government wanted to replacement of Caesar's abolitions with democratic parliament government kan barbaadu eenyudha yoo ilaalle ta'a jechuudha. Liberal groups warra jedhamanidha jechuudha. So the answer is A. Okay. Gaaffii 17ffaa. Which one of the following Russian groups encourage the peasant to rebel jedha jechuudha. Kan amma ilaaluudhaaf deemni kun peasants yookiin qonnaan bultoonni rebelliyoonii akka gaggeessan fincila akka isaan gaggeessan kan encourage gochaa turan garee kamiiti? Garee social revolutionaries kanneen jedhaman jechuudha. So asirratti deebiin keenya maal ta'a? BE ta'a jechuudha. So irra deebitanii waa'ee Russian Revolution yoo dubbistan sirriitti isinii galaa jechuudha. So iddoo kam dubbisuu akka dandeessaniifidha gaafiin kun kan dhufe. So gaafii kana hordofaa akka dubbistan asumaan isin jajjabeessaa jechuudha. Okay, question number 18. The Russian Social Democratic Labour Party kan amma maqaa isaa irraa fadhisaniin jedhu Marxism kan inni hundeesse paartii kana jechuudha. Russian Social Democratic Labour Party kan jedhamu kana hundeeffe jechuudha. Inni kun akkuma isiniin jedhe iddoo lamatti qoodame is divided into two. Those are jedhee nu gaafata jechuudha. A. Social Revolutionists. B. Bolsheviks and Mensheviks. C. Bolsheviks and RCDLP. D. Nan jedha jechuudha. So Russian Social Democratic Labour Party kun maalitti qoodame? Paartii lamatti qoodame. Innis Bolsheviks or majority jedhama jechuudha. Akkasumas immoo Mensheviks or minority kan jedhamutti qoodame jechuudha. So the correct answer is
B. Okay. Question number 19. During the Russian Revolution, which one of the following is led by Lenin or his full name Vladimir Ilyich Ulyanov kan jedhamu kan gaggeessaa ture yookiin kan hoogganaa ture paartii isa kamiidhaan jedha. Lenin kan gaggeeffamaa ture jechuudha during the Russian Revolution. A. Mensheviks. B. Bolsheviks. C. Capitalist. D. All are correct jedha jechuudha. So the answer is B. Bolsheviks isa kana jechuudha. Lenin kan gaggeeffamaa ture jechuudha. Lenin ka nama cimaa Russian Revolution keessatti Russia jabduu uumuudhaaf qooda taphate keessaa isa tokkodha jechuudha. So Bolsheviks kan inni gaggeeffamaa ture Lenin yookiin maqaasaa guutuu maqaan Lenin inni guutuu maal jedhama? Vladimir Ilyich Ulyanov kan nama jedhamudha jechuudha. Okay, question number 20. During the Russian Revolution, which party supported the idea party with small numbers of selected and dedicated members only kan jedhe eenyudha? Isa kanas dubbisuu dandeessu. I think kitaaba keessanirra yoo hin jiru ta'e kitaaba moofaa bara kalquramii moofarra jechuudha. Kutaa kurnaffaa ni jira jechuudha. Russian Revolution keessatti ni jira jechuudha. Isa kana kan deeggaraa ture support gochaa kan ture adiyaa small numbers of selected and dedicated members only kan jechaa ture eenyudha? A. Mensheviks. B. Bolsheviks. C. Social Revolutionaries. D. None of the above jedha jechuudha. So yaada kana kan gaggeessaa ture eenyudha? Mensheviks kan jedhamudha jechuudha. So the correct answer is A. During the Russian Revolution, which party wanted to include all who were supporters of Marxism ideas jedha jechuudha. Supporters of Marxism ideas. A. Bolsheviks. B. Mensheviks. C. Social Revolutionaries. D. All are possible answer. So inni kuni Mensheviks ta'a jechuudha. Gaafii jalqabaa dogongorreerraa. During the Russian Revolution, which party supported the idea party was small numbers of selected and dedicated members only kan jedhe eenyudha? Bolsheviks ta'a jechuudha. Dhiifama dogongorreerraa jechuudha. Isa kana sirriitti adda baafadha. Bolsheviks maal encourage yookiin support gochaa ture? Party with small numbers of selected and dedicated members only. Mensheviks immoo all who were supporters of Marxism ideas kan jedhu kana ni godhe maadha Mensheviks dha jechuudha. So ifama haala kanaan naa hubadha jechuu barbaada. Gaafii 22ffaa which one of the following was the immediate cause of Russian Revolution of 1905 jedha jechuudha. Asirratti ka Russian Revolution garee iddoo barbaraatti October Revolution jira, February Revolution jira, 1905 Revolution jira jechuudha. Asirratti ka kan gaafatu immediate cause bara 1905 Russia keessatti immediate cause kan ta'e kamidha? A. Cold War. B. Russo-Japan's War. C. Ethio-Eritrean War. D. Ethio-Somalian War jedha jechuudha. So the correct answer is what? Russo-Japan War dha jechuudha. So the correct answer is B. So yeroon keenya deemaa jira. Kanaaf saffisa dabalaa jechuudha. When Russia attacked by Nazi German, which factor enabled Russia to gain victory over Nazi Germany in the Second World War? Yemmuu Russian Nazi Germany attack taatu Russian olaantummaa Nazi Germany irratti akka argattu waraana addunyaa lammaffaa keessatti akka argattu kan ishii gargaare maalidha jedha Russia kan ishii gargaare. A. Supported by Japan militarism government. Waraana militarism Japan gargaaramteedha. B. Russia had modern industrial at that time. Russia yeroo sanitti industry wan ammayyaa qabdi jedha. C. No power attack Russia in the Second World War. Humni kamiyyuu Russia waraana addunyaa lammaffaa keessatti hin tuqne jedha. D. Supported by USA Army. Waraana USA Armytiin waraana Ameerikaatiin deeggaramtee jedha. So the correct answer is Russia had modern industrial at that time kan jedhu karaa diinagdeetiin cimtuu ta'uu isheetu Nazi Germany irratti olaantummaa akka ishiin argattu kan ishee taasisee jechuudha. Okay, so the answer is B. Russia had modern industrial at that time kan jedhu deebiidha jechuudha. Okay, Russian Revolution haala kanaan jennee xumurreera. Amma immoo paartii sadaffaa League of Nations boqonnaa kana arfaffaa keessatti kan argamu tokko kana jechuudha. Waraanni addunyaa
jalqabaa yookiin waraanni addunyaa tokkoffaa erga xumuramee booda League of Nationiin biyyoota gidduutti international problemii solve gochuudhaaf peace of world fiduudhaaf ni hundeeffame jechuudha. So waa'ee gaafii League of Nation kana keessaa gaafii muraasa gaafii sadiin caalle dubbisnee bira dabarraa jechuudha. Okay, question 24. Which one of the following statement is true about League of Nation? Waa'ee League of Nation ilaalchisee hima kamtu dhugaadhaan jedha. A. It was the first international organization whose principal mission was to maintain world peace. Dhaabbata addunyaa kan yeroo jalqabaa nagaa addunyaa kanaa fiduudhaaf kan dhaabbatedha nuun jedha. Ani B. The idea of the formation of League of Nations was proposed by President Woodrow Wilson of the USA. Yaadni jalqabaa League of Nations hundeessuu kan madda yookiin kan burqisiise pirezidaantii USA yeroo sana Woodrow Wilson nama jedhamudha nuun jedha. Okay, C. USA is not joined the league nun jedha. USA'n miseensa liigichaa hin taane nun jedha. Okay, D. All are possible answer nun jedha. Kam jettu barattoota? League of Nations ilaalchisee kamtu dhugaadha? Kamtu hima kamtu dhugaadha? Dhaabbata jalqabaa organizationii jalqabaa addunyaa kanarraa nagaa eegsisuudhaaf dhaabbate formation of nation purpose yaadicha isaa yeroo jalqabaatiif kan hundeesse Woodrow Wilson nama jedhamudha. USA liigicha keessatti hin hirmaanne. D. All are possible answer nu jechuudha. So the correct answer is D. All are possible answer. Okay. USA is not join the league. Yoo nun jedhu xiqqoo ishii fudhachuuf nama rakkisa. USA miseensa hin taane garuu ni hundeessite akkamitti miseensa hin taane kan jedhu nama shakkisiisa. Yeroo sanatti US waraana addunyaa yommuu Awuroopponni wal lolaa turan jechuudha. Maal kan jedhamu qabatteerti isolationism jechuun nan ilaallatu kan jedhu keessa turte jechuudha. So USA'n sababa sanaaf League of Nationitti miseensa hin taane jechuudha. Kanaafuu hundisaatu sirriidha jechuudha. Okay, question number 25. Which one of the following are the succession work League of Nations? Kam irratti mee milkoofte? League of Nations kun erga dhaabbatee waraana addunyaa tokkoffaa erga xumuramee booda dhaabbatee maaliif dhaabbatee? Addunyaa kanarratti nagaa fiduuf rakkina furuuf dhaabbatee kamitti milkaa'ee kan jedhu ilaallume. A. Negotiated a peaceful outcome to conflict between Iraq and Turkey. B. Mediated resolution to border dispute between Colombia and Peru. C. A and B are answers. D. No answer. So the correct answer is C. A and B. Karaa League of Nations tokkotti milkaa'e keessa negotiated peaceful outcome conflict between wal waraana Iraaqii fi Turkii keessa jire akkasumas immoo Kolombiyaa fi Peeruu keessa rakkina jiru furuu dandeera jechuudha yeroo sanatti. So the correct answer is C. 26. Among the following which describe the weakness of League of Nations? Akkuma cimni jiru kaa dadhabinni isaas hin jira jechuudha. League of Nations dadhabinni isaa immoo maalodha? A. Did not solve the Italian invasion on Ethiopia. Itaaliyaan yommuu Itoophiyaa irratti invasionii gootu ittisuu hin dandeenye, solve gochuu hin dandeenye. Did not solve Spanish civil war. Wal wajjin wal waraana yookiin waraana waliinii Spanish keessaa solve gochuu hin dandeenye. C. Did not solve second Sino-Japan's war. Waraana Sino-Japans ittisuu yookiin solve gochuu hin dandeenye. D. All are correct jedha. So kam isinitti fakkaata? League of Nations kana sadeenuu solve gochuu hin dandeenye. Sababa waraana kanaa solve hin gooneef gara waraana addunyaa lammaffaattuu akka deemamu kan taasise keessaa waraanni addunyaa lammaffaatu akka dhufu kan taasise keessaa tokko dadhabina League of Nations jechuudha. So the correct answer is D. All are correct. Okay. Paartii arfaffaa keenya geenyerraa Fascism, Nazism and Militarism kan jedhu jechuudha. As keessatti faasizimiin eessatti eegale, naazizimiin eessatti eegale, militarizimiin eessatti eegalame kan jedhu irratti gaafii
muraasa jechuudha kan jiru. As keessatti nuyi wanta qabachuu qabnu faashizimiin eessatti eegale, yaadni isaa maaludha, eentu hoogganaa ture kan jedhu, biyya kam keessatti eegale kan jedhu, akkasumas naazizimiinis militarizimiinis eessa akka ta'e qabachuu qabna jechuudha. Faashizimiin Itaalii keessatti akka jalqabe, naazizimiin Jarman keessatti akka jalqabe, militarizimiin immoo Jaappaan keessatti akka jalqabe kana adda baafannaa jechuudha. Gaafii muraasa ni hojjennaa. Okay, question number 27. In which nations fascism was emerged? Biyya kam keessatti faashizimiin emerged ta'e kan eegale? German, Italy, Japan, Russia. So the correct answer is B. Italy dha jechuudha. Italy. The correct answer is what? Italy. The correct answer is Italy. The correct answer is what? Italy. Okay. Gaafii 28ffaa. Fascism was formed by dash. Eenyudhaan hundeeffame? Fascismiin. Benito Mussolini, Adolf Hitler, Hudson, no one of the above. No one of the above. So the correct answer is what? So deebii keenya kan ta'uu danda'u ka faashizimiin eenyudhaan hordofamaa ture? Benito Mussolini nama jedhamuuni jechuudha. So the correct answer is A dha ta'a jechuudha deebiin keenya. The correct answer is A ta'a jechuudha. A. Okay. Gaafii 29ffaa. In which nations Nazism was emerged? Nazism immoo faallaasaa keessatti eegale Jarman keessatti eegale jechuudha. Jarman keessatti kan eegale jechuudha. Nazism was formed by eenyudhaan inni formed kan ta'e? Adolf Hitler nama jedhamuun jechuudha. Adolf Hitler nama jedhamuun jechuudha. So the correct answer is B. Adolf Hitler dha jechuudha. Okay. Which factor describes the characteristics of fascism? Characteristic fascism kan ibsu. Amala fascism kan ta'e. Secret policy. Policy yookiin imaammata dhoksa. Strong military. Humna cimaa military cimaa qabaachuu. Rule by dictator. Rule by dictator jechuun nama tokkoon hoogganamu jechuudha. D all. So the correct answer is D all. Isaan kanas egaa amala faashizimii kan ta'e kitaaba keessan irra ni jira. Isarraa sirriitti dubbisuu dandeessu jechuudha. So gaafii 31ffaa deebisaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. So D is the correct answer. D is what? The correct answer. Okay. Gaafii 32ffaa. Which cause for the rise of fascism in Italy jedha. Fascismiin Itaalii keessatti akka ka'u kan taasise sababa maaliiti jedha. Treaty of Versailles, socio-economic condition of Italy, false aspiration of Italians, the all are correct jechuu barbaadeeti. So the correct answer is D. All are correct. Treaty of Versailles socio-economic condition in Italy keessa jirus false aspiration of Italians maal ta'e sababa faashizimiin Italy keessatti akka ka'u taasisedha jechuudha. So the correct answer is D. Okay, gaafii 33ffaa. Which one of the following statement describe impact of fascism in Italy? Dhiibbaa faashizimiin Italy keessatti gaggeessise maalidha jechuudha. A. Rise of totalitarianism. B. Territorial expansion. C. Aggressive foreign policy. D. Led to Second World War. So the correct answer is what? All. Hundi isaatu deebiidha. So all kan jedhu hin jiru jechuudha asirra. So the correct answer is E. The correct answer is E. All. E. All. The correct answer is what? E. All. Deebiin keenya hundasaa ta'a jechuudha. Okay. Gaafii 34ffaa. Cause of rise of Nazism kan jedhe isiniif hin dhiise jechuudha. Kitaabarra ni jira. Achirraa ilaalaa. The cause of rise of Nazism. Nazizimiin akka ka'u kan taasise maal fa'i kan jedhu qabxii 4dha. Kitaaba keessan irratti barreeffamee jira jechuudha. Isaan laaluu dandeessu jechuudha. Okay.
As jalatti militarizimii bira darbuuf barbaadeeti miti garuu militarizimiin Jaappaan started during the late of Mingji dynasty jedha asirratti dhiifama. Mingji dynasty and continued up to 19 barasaa sorry guuteen barreessine garuu barasaas achumarraa dubbisaadha jechuudha. So histirii keessatti yeroo baay'ee qorumsa biyyoolessaarras kan jiru barasaa baay'ee irratti fokus gochuu hin qabnu jechuudha. Maaliif histirii yommuu dubbisnu qorumsa biyyoolessaa irratti yookiin qorumsa garaagaraa irratti dhufuu kan danda'u wanti tokko yommuu qo'atamu maaliif akkas ta'e sababni isaa maali? Maal fide jijjiirama maal fide? Akkamitti wanta sana ta'uu danda'e? Fakkeenyaaf waa'ee waraanaa kanaa sababaan koosii konsiikeensii kana baay'isuuf kanaaf jechuudha. Qorumsa biyyoolessaa irratti kan dhufu sababa maaliitiif akkas ta'e faaktarii kamtu akkas godhee konsiikeensii akkamii fidee jijjiirama akkasii fidee jedha gaafata malee bara yeroo baay'ee irratti xiyyeeffatee kan gaafatu miti jechuudha. So isa baay'ee fokus gochuun hin barbaachisu jechuudha. Garuu militarizimiin immoo Jaappaan keessatti akka ka'e yommuu bara bulchiinsa Mingji daayinaastii keessa akka ka'e asumaan akka qabattan barbaadete jechuudha. Gaaffii 24ffaa jedheera asirratti dogongora barreeffamaati jechuudha. Type errorsiidha. Haa ta'uti right the cause of the bring of the worldwide economic crisis economic depression kan fide addunyaa irratti sababa ka'umsa waraana addunyaa tokkoffaatiin erga waraana addunyaa tokkoffaa haala sanaan darbee booda biyyoonni baay'een ikonomii keessatti baay'ee miidhamoo ta'aniiru jechuudha. Economic depression kan jedhamu addunyaa kana mudate jechuudha. Sababoota isaa barreessaadha jechuudha. Gabatee keessa kitaaba keessan mata duree economic depression in the world jedhu keessanii jira jechuudha. Achirraa ilaaltanii adda baafachuu qabdu jechuudha. Sababa maaltu economic crisis yookiin economic depression biyyoonni akka economic recession keessa galan kan isaan taasisee akkasumas immoo USA'n akkamitti dandamattee daftee keessaa bahuudhaan dursaa addunyaa kanaa ta'uu akka dandeesse achi keessaa sirriitti dubbisaatii adda baafadhaa jechuudha. Wanta ijoo ta'edha jechuudha. Okay. Gaaffii keenyatti adeemnu gaaffii 35ffaa in the second world war which military bloc consisted mainly nations of France, Britain, the USA, USSR jedha jechuudha. Yommuu waraana addunyaa lammaffaatti jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa keessa jirra amma jechuudha. Biyyoota Britain, France, Britain, USA, USSR'dhaan kan ijaarame maal jedhama jechuudha. Allied power sun maal jedhama? Allied power jedhama jechuudha. Allied power. So the correct answer is A. Gaaffii 36ffaa the Axis power consisted A. German, B. Japan, C. Italy, D. All. So the correct answer is D. All. Axis power kanneen jedhaman immoo German, Japan, Italy qabataa jechuudha. So German kun egaa German, B. German, Italy, German kun egaa yeroo lamaanuu mo'atamuu dandeesseerti jechuudha. So gaaffii 37ffaa which one is the cause of second world war? Which one is the cause of second world war? Second world war in akka ka'uuf sababa kan ta'e maalidha? A. Economic recession. B. The weakness of League of Nations. C. The rise of fascism, Nazism, and militarism. D. All. So the correct answer is what? D. All. Isaan kun hundumti isaaniitu sababa ka'umsa waraana addunyaa lammaffaati jechuudha. The USA entered the second world war as a direct result of what jedha jechuudha. USA'n waraana addunyaa tokkoffaa irrattis xumura irratti galte jechuudha. Sababa Jarman doonii ishee galaana irratti rukuttee uummata ishee faana barbadeessiteef gara waraanatti galte. Asirrattis sababuma doonii isheeti jechuudha. Garuu doonii ishee kana immoo waraana addunyaa tokkoffaa irratti doonii ishee kan rukute Jarmani. Waraana addunyaa lammaffaa irratti immoo doonii ishee kan rukute eenyudha? Jaappaanii jechuudha. Isa kana adda baafadhaadha jechuudha. So the attack on Pearl Harbor, the invasion and the division of Poland gaaffiin kun kitaaba keessan irra jira exercise keessaa fuudhee. See the invasion and the division of France, the attack on USA ships and the Atlantic jechuudha. So the correct answer is the attack on Pearl Harbor kan jedhamtu jechuudha. Jaappaan achirratti boombiidhaan rukutuu isheeti jechuudha. USA'n gara waraanatti
akka dhuftu kan taasise jechuudha ammas. Okay, gaaffii 39ffaa. Which one of the following was true about Second World War? Iddoo kanatti sirreessaa. Second World War. Second World War. Waraana addunyaa lammaffaa ilaalchisee kamtu dhugaadha nuun jedha. Waraana addunyaa lammaffaa ilaalchisee kamtu dhugaadha? A. Ended with victory of Allied powers. B. Ended with victory of Axis power. C. No one had victory. D. Both are defeated nuun jedha jechuudha. So waraana addunyaa lammaffaa ilaalchisee kamtu sirriidha? A. Ended with victory of for Allied power. C to Allied power. Garee Allied power tu injifatee nuun jedha. B immoo garee Axis power tu injifatee nuun jedha. C immoo no one had victory. Kamtu waliin injifanne nuun jedha. D. Both are defeated. Lachuun kufan jedha jechuudha. Lachuun maa kufuu hin danda'ani. So deebiin keenya kam ta'a? Ended with victory for the Allied powers because of USA. USA'n sababa irratti hirmaatteef jechuudha. Allied powersiin waraana addunyaa lammaffaa kanarratti injifannoodhaan xumuranii jiru jechuudha. So the correct answer is A. Question number 14 and the last question from this unit is says this. Which one of the following factor led to the defeat of Axis power? Okay, Axis power in kufan. Sababni Axis power in kufaniif maali? What the factors led to the defeat of Axis power? A. They could not protect the vast territory which is a control. Biyyoota ofii qabatan territory daangaa ofii qabatan maal gochuu protect gochuu eeguu hin dandeenye jechuudha. USA changed the military balance. USA'n waraana addunyaa tokkoffaa irrattis waraana addunyaa lammaffaa irratti baalaansii biyyoota kanaa change goote jechuudha. Jarman injifachuudhaan yommuu kaatu USA'n sababa dhufteef Jarmaniin kuftee sababa kanaaf immoo Allied poweriin injifatamuudhaan yommuu ka'u USA'n waan dhufteef Allied power caaltee deebitee Axis poweriin kuftee jechuudha. So USA changed the military balance jechuudha. Nazi German and militarist Japan made the mistake. Inni kun USA changed the military balance wajjiniin ol qabata. Nazi Germany fi militarist Japan militaristii ishiitiin yommuu doonii sana rukuttu USA gara waraana addunyaa lammaffaatti akka dhuftu ishii taasise jechuudha. So deebiin keenya maal ta'a? D all are correct answer ta'a jechuudha. So the correct answer is what? D all are correct answer dha jechuudha. So hordoftoota Tiyuu Social Science gaaffii keenyaarraa asirratti xumurree jirra. Boqonnaa kana keessaa gaaffilee iddoo tuqamuu qabanidha. Tuqna jennee kan yaallu gaaffii kana duuka bu'uudhaan yommuu dubbistan jechuudha. So iddoo kamtu more focus xiyyeeffannoodhaan irratti dubbisuu akka dandeessan kan isin agarsiisu jedhee yaada amma tokko sababa hanqina yerootiif barnoota viidiyoo history gosa kamuu isin biraan gahuu hin dandeenye haa ta'uutii bifa gaariitiin bifa viidiyoo kanaatiin unity 2 this is unit 4 inni kun 4 dha 5 6 7 haala sanaan hin xumurra jennee yaadna gargaarsa waaqatee yoo waaqayyo jedhe jechuudha. So gaaffii keenyaarraa asumatti xumurree jirra. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma.